Melu bulle galla biya chale shono abba gamachisi bareedutti nono intala babura ishe ilu keessa qabeenya mamaatiin marfamte otisa irranga deegama damma kota fi kota borri damme kota fi kota borri wamte nan dubbistu shole ko marsi goda korri damme ko marsi goda korri Ashama hakam jirt daawwatu ForX entertainment nageenyi keenya kan kabajaaf jala bakkuma jirtanitti snaadha qabu jecha boom freestyle deebineetu jirra kunooti sagantaan keenya sorbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu sagantaa dhama walleeti daawwattoota keenya dhama wallee gidduudhaan adda kutuu keenyaaf dhiifama sin gaafacha amma bifa haaraa ta'een kunoo sirbootan babbareedoo torbaniin ba'an ungulaallee seechaanii akkasumas immoo aartiin afaan oromoo garamirraa kaatee garamitti jirti keessa geesseetti akkamitti hojjetamaa jirti kan jedhu ungulaallee seechaanii kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaan isin affeerra. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya dafee akka isin bira dhaqqabuu fi YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas immoo like share gochuudhaan sagantaan keenya dafee akka isin bira dhaqqabu gochuun dagatinaa jechuudha. Akkasumas immoo yaada qabdanu karaa koomentiitiin akkasumas immoo karaa Facebook ForX Entertainment nu bira dhaqqabsiisuu dandeessu. Yaadni keessan nu ijaara waan ta'eef hanqina keenyaa fi ga'umsa kan keenya daawwattoota keenya nurraa beeka waan ta'eef jechuudha. Inni guddaan hoogganaan keenya isini. Egaan daawwattoota keenya har'a kan nu walitti dhufne sirbootan torban kana keessa ba'an keessatti miidiyaa akka kanatti jechuudha to'atanii jiranu bilillee hundi keessan ni beektu Andu'aalam Gosaa jechuun sirbaa yookaan weellisaa dhaloota qubee sirbootan ajaa'ibaa hojjechuudhaan nama beekamtii guddaa horatee fi torban kana keessatti sirba baaqee tokko torbee keessatti miiliyoona 1.8 YouTube chaanaalii isaatiin gadhiifame. Ganda TikTok isaa ta'u miidiyaawwan adda addaa isaa ta'u bakka adda addaa maarkeetii bakka gurguddaa biyya baqaas biyya Ameerikaas biyya maali bakka Oromoon jirtu hundatti baay'ee dhaggeeffatamaa jira muuziqaan kun jechuudha. Sababni muuziqaan kun dhaggeeffatameef weellisaadhaa fi sagaleedhaa fi akkasumas immoo qulqullina viidiyoo inni ittiin hojjetame. Akka ajaa'ibaati waan ta'eef kun walitti dhufee sirbi kun akka inni jaallatamu godheeti jira jechuudha. Torban tokko keessa miiliyoona 1.3 kan inni daawwatame jechuudha. Hanga sagantaa kana hojjennetti inni kan biraa ammoo dubbii keenya irratti aartiin afaan oromoo baay'ee tarkaanfataati jira. Uummatarra caalaa daran jechuudha. Haalaan uummatarra caalaa jira. Sirboottan hojjetamaa jiru kana baay'ee gitaa hin jiru hawaasni keenya akkanitti ilaalaa jiru. Fakkeenyaaf har'a dhimma Andu'aalam osoo hin taane beeksisuma isinitti himuudhaaf takkaallee xannaa weellisaa reef lafaa dhufaadha keessatti sirboottan aadaa iluu sirbuudhaan nama beekamudha jechuudha. Ijoolleen namni lamaan tokko ganda TikTok dhufanii sirba isaatu beeksisanii turanii akkas jedha sirbi isaanii duraanii. Iluun aadaa qaba aadaa saba bareeda iluun aadaa qaba aadaa saba bareeda iluun aadaa qaba meena duraa qaba iluun aadaa qaba aadaa saba bareeda iluun aadaa qaba aadaa saba bareeda iluun aadaa qaba meena jala qaba. Kaloko malir ilurra dhaabadheen bosona daawwadhee Wanna wamtun seeno of duuba milladhe Wanna wamtun seeno of duuba milladhe Melu bulle galla biya chalishono
abbaa gammachiisi bareeddutti noonnoo intala baaburaa ishee iluu keessa qabeenya mamaatiin marfamtee oteessa irraan gadee gamaa damma koota fi kota boorrii dammee koota fi kota boorrii waamtee nan dubbistu shoolee koo maarsii godha korrii dammee koo maarsii godha korrii. Loko malee ilurra naafadhee bosona daawwadhee wanna waamtuu ta'ee dhokkuba milladhee wanna waamtuu ta'ee dhokkuba milladhee lubulee gallaa biyya jaalii shoonoo abbaa gammachiisini bareediti noonnoo intala baaburaa ishee iluu keessaa qabeenya mamaatini marfamtee oteessa. Rangadee gamaa damma koota fi kota borii dammee koota fi kota borii wantee nan dubbistu shoolee koo marsii godha korrii dammee marsii godha korrii. Sirba kana hedduun keessan gara TikTokiitiin ijoolleen haaromsanis akkasumas maashaappii irratti hojjetaniiti jiru. Sirba kana kan jalqaba sirbee takkaaleen xannaati jechuudha. Takkaaleen xannaa sirboottan aadaa iluu hawaasa keessa jiruu fi akkasumas immoo yeedaloof walaloo mataasaa irratti uumuudhaan sirba ajaa'ibaa kanaan dura hojjetaa ture. Amma immoo gidduu kana Vision Entertainment irratti sirba ajaa'ibaa aadaadhuma iluu dabalatee qabatee dhufeeti jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati viidiyoo isaarra deebitanii yoo ilaaltaniitu ta'ee jedhee sirba torban kana keessa sirba baay'ee filatamaa jennee akka ForX Entertainment sagantaa dhama welleetti filannee dhufnedha jechuudha. Keessatti aartiin gama lixaa kana gara iluu abbaa booraatiin xiqqoosee nu harkaa laaffataati jirti. Sirboottan kanaan duradha kan inni hojjetamee ture. Kanaan dura keessatti jarra akka Daagim, jarra akka Daawit, jarra akka weellistoonni gurguddoon sirba aadaa iluu kana jechuudha. Sirbi aadaa iluutiif sirbi aadaa wallaggaa wala fakkaatu malee garaagarummaa guddaa isaa qaba jechuudha. Keessatti Jimmaan mootii Shanangibeedhaan bultii gara geeraa kana keessatti iluun abbaa booraatiif geeraan ollaa waan ta'anii fi aadaan sirba isaanii hanga ta'e wal fakkaata jechuudha. Kanaaf gara sanaan xiqqoo siqaawii aartii waan mul'ataa jiruu fi dargaggoonni yookaan artistoonni achi keessaa ba'an immoo namoonni muraasni amma achi keessaa babba'anii sirba ajaa'ibaa hojjetaati jiru. Kanaafuyyuu sirboonni aadaa Oromoo kutaa 11 hundi isaatii jajjabeeffamuu qaba. Keessatti karaa aartiin Oromoo itti qaawwite kan ammoo deebine akka haaraatti hamilee taanee fi weellistoota achi ol dhufaa jiranu akka isaan sirboottan aadaa kanaan duraatiif kan ammayyaa walitti fidanii akka isaan hojjetan gochuu nurraa eegama jechuudha. Sirba inni gidduu kana keessa hojjete keessa takkaaleen xannaa urjii iluudha mata dureen sirba sanaa kan inni hojjetame jechuudha. Eeboo yaa eemmoo meerre coomni meerre coomnin jirtu kan waadanii meerre goonni kunoo kan faarsanii jedha gootota iluu abbaa booraati kan inni faarsee jiru jechuudha. Sirba ajaa'ibaati. Sirba sana deemtanii akka daawwattanu maqaa ForX Entertainmentiin ammas irra deebinee isin gaafanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf sirboottan aadaa iluu kanaan dura hojjetaman keessattuu Daagim Mokonnanii sirba aadaa iluu bareedaa isaati kan inni kanaan dura hojjete keessatti iluu ya daldarasaa geelloodhaan durbarasaa mataan fo'aa shurrubbaa dirin je'a callee tarreessuu waaqaaf dibbeen bokkisoo gurbaa geelloo tarreessuu dubara weeddu roobsuu jaalallee haaroo ciisuu homaa ofee galagoonni saafaayoonaa. Sirbi aadaa iluu keessatti Daagim Mokonnan sirbootuma hawaasa keessa jiru haaromsuudhaan keessatti sirba kanaan baay'ee beekama jechuudha. Kanaafuu aartiin uummata Oromoo gara iluutiin as babba'aa jiru haalaan jajjabeeffamuu dargaggeessaa aartii kana keessatti eegalanii jiranus immoo jajjabeessuun dirqama kan keenya waan ta'eef sirboottan hedduudha.
erga dhama wallee hojjechuu dhiisnee xiqqoo si bubbuleetti jirra waan ta'eef sirboottan baay'eetu hojjetamanii jiru. Keessatti gama shamarraniitiin sirboottan shamarran akka ajaa'ibaatti hojjetaa jiran hedduu isaanii jiru. Yoo keessa deebinee ilaallee jennee sirbi ajaa'ibaa hojjetamaati jira. Garuu hanga sirbi hojjetamaa jiru kana kwaalitii isaa waan adda addaa waan isarraa eegamu hunda isaa guuttate sirbi hojjetamaa jira. Garuu gama daawwattootaan xiqqoo si hanqina qabna waan ta'eef aartii Oromoo kana kan kuffisus kan kaasus numa waan ta'eef daawwatamuu qabu. Sababni isaa weellistoonni kan isaan irraa argatan yoo ta'e jedhe yoo isin daawwattanii qofittiidha. Kan isaan sirba biraa akka haaraatti hojjetanii dhufanu YouTube isaanii yoo guddifne akkasumas immoo YouTube kamirrattuu hafeemu sirba sana yoo vaariyaaliin isaa ol ka'ee daawwatamee fi jedhe hanga ta'e galii achirraa argatu. Galii achirraa argataniin ammoo sirba kan biraa deebisanii fooyyessanii hojjechuudhaaf isaan gargaara waan ta'eef egaa aartiin Oromoo sadarkaa bareedaarra jirra. Nutis akkuma aartiin afaan Oromoo tarkaanfataa jiru kana nutis faana tarkaanfachuu danda'uudha qabna waan ta'eef sirboottan ajaa'ibaatu ba'aa jiru. Gara fuulduraatti sirboottan namoonni bebbeekamoon afaan Oromoo keessatti dhageettii gurguddaa qabanii fi aartii afaan Oromoo sadarkaa tokko tarkaanfachiisaa jiran hedduun isaanii hojjetaati jiru waan ta'eef gama kanaan hanqina hin qabnu. Hanqinni kan keenya gama daawwattootaatiin. Egaan daawwattoota keenya sagantaa nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.